Abiy akasimre yeroo akka tasaa Jawaar Muhammad waa'ee haasoo amma dura yeroo hin hidhamu amma dura yeroo inni biyya biraa tures arras yeroo inni haasaa yookaan ajandaa kaasu kana irra hedduun nama arsiidhaa yookaan harargeedhaa gara Jawaar maaliif goran irra hedduun ummata Jimmaa maaliif gara Abiy goran jechuun Abiy Jimmaan keessa namni Jawaar deeggaru hedduu jira. Arsii keessa namni Abiyyiin deeggaru hedduu jira nan beekan. Kana nama gaafachuun qabu dhugamaan beeka waan ta'eef. Harargeen Abiyyi baay'ee deeggarte. Garuu hawaasichi maalii fi jedha. Kuni gaafii kiyya. Sadaffaa ammoo namni biyya keessa taa'u akka kiyyaaf kan kee furii Addis Ababa keessa taa'u kuni qaama kam deeggaruu qaba. Namni biyya keessa taa'u akkanaaf si'i jechuun. Warri biyyaa eenyu deeggaruu qaba akka nama amma dura qabsaa tureetti akka nama amma fincila haaraa kaasee kana keessatti illee shoora qabuutti namni biyya keessa furii taa'u maal deeggaruu qaba jettee yaaddaati. Salaam alaikum. Okay. Namni furii keessas taa'ee Jimma Sigimoo yookaan ammoo Didoo taa'ee Arsii Heexosa yookaan Gadabasaasa taa'ee yookaan Shaashamannee taa'ee Baale Roobee taa'ee Sirka taa'ee yookaan ammoo jechuudha Harargee kutaalee Oromiyaa jirtu hunda keessa taa'ee mootummaa oofishaalii beekamee aangoorra jirurraa yoo deeggaruu baate yoo jaallachuu baate seera biyya sanaa kabajee buluun dirqama. Kana ammoo ana miti kan jedhe ergamaa Rabbiitu jedhe akka amantaa keenyaatti Islaama sheekota jala oolta waan ta'eef jechuudha. Sii galaa jira miti jaallachuu baattullee seera isaa sana kabajee buluun dirqama keetti sii galee yoo siif ta'uu dide gaafii dhiyeeffatta yoo gaafiin sii deebi'uu dide kallattii jechuudha namni biraa namni isa caalu dhufee bakka sii bu'u wayiitti irratti hojjetta jechuudha sii galee. Kanaafuu ammarratti tolee badee mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaa kooti jedhee kan hin rakkoo qabu gaafii qabu itti dhiyeeffadhu Abiy Ahmadiidha. Jawaar Muhammad miti, Jaalle Marroo miti, Daawud Ibsaa miti yookaan nama tokkoyyuu miti. Because biyyi addunyaanis kan beektu የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስቴር yookaan ammoo bulchaan Abiy Ahmad Alii Deddeebeetti. Ani bakki jibbine dhiifne sii galee duula yookaan immoo okkoraan waan adda addaatiin gochuu yoo ta'e sadarkaadhaaf si osoo hin taane biyyootumti jechuudha beektee qoqqobbii adda addaa irratti gatanuyyuu namicha kana ni gochuu hin dandeenye. Inumayyuu akka bismaaraa gadi jabeessaa dhufan malee Ameerikaa caala addunyaan kan sodaattu hin jiru. Ameerikaan waa gochuu hin dandeenye sii galee obboleessa kiyya. Lolaan immoo wayyaanee caala akka Afrikaatti jechuudha beektee muuxannoo waggaa 27 biyya bulchuudhaa fi waraana gahaa qabaachuudhaan jechuudha biyyattii kana keessatti kan beekamtu hin jirtu. Sii galaa jira miti isiinuu jettee dadhabdee respect jettee afaan qabattee ol yeroo ni jedhe akka sangaa ol deemaa gadi yeroo jedhe gadi deemaa jala bulaa jirti wadda dachim xallaachim adda jaallattee miti kan jala bulaa jirti. Kanaafuu mootummoonni gamtooman Afrikaatis Abiy deeggaran hawaasni Itoophiyaadhaa hundi jaallatee osoo hin taane dirqamatti mootummaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiru Dr. Abiy Ahmad deeggaruu qaba jettee amanta. Of course kuni waan gaafiidhaaf dhiyaatu miti dirqama malee giddeetaadha kuni mootiidha maante kam qallan. Ay bakka wanni ta'e mangistiidha kun maammee kiyyaa miti maammeen kiyya duraan baalaansii godhee bitaa fi mirgassi waan ta'e jedha. يا بني آدم يا إلمان آدم يكون محمد بن الجزيرة متجو رتقو سوان تأوي انزل أيه قافة أنا تيجي ودا قالتومي والله ما بقولوا إسا أجرا أتسجرتا أن يادك أنكو أكن كنا دويونا يمتن كبجا قد وجن وانا تلقامي وانا نبتشون فدانس Abiy deeggarta moo paartii biraa deeggartaatti gabaabsi? Karaa gabaabaadhumaanii ani ammatti yaadan kenna durraayyee hubatta. Gaafiin akkasiin jiru maamme. Atuuyyuu deebii akkasii deebisuu sirrii miti. Duraan hin deebisne yoo maaltu deebisu keessa si galcha. Dafii dubbadhu ayyee. Yoo waan darbattee nabaaftus dhaqee mana banadhee yaada koo gadi isaan baadha. Haa ta'u malee obboleewwan keenya guddaa galatoomaa
wanna ati gadhiifte sanaa wal qabatee namoonni baay'ee maa inni barreeffama dubbisirratti ta'uti. Isaaq nagaa jedheera obboleessa guyye. Ani Itti fufi. wanna natti mul'ate tokko jira. Wanni nu Neetworkii nama sana bira kan jenne ijoollee. nagaamu ansi dhagaan jira barsi argaan jira. Dubbadhu nagahama isa akkanuma qabammaa deebi'aa deemaa ta'eeti. Ummanni hin dhagahu. Galatoo anamma waa'ee dhimma mootummaa isa kan Jawaarii Itoophiyaa Jawaarii ijaaruu barbaadu fi biyya ijaaruu barbaadu sana diiteelii sana keessa galuun barbaadu walumaa galatti jechuudha. Inni fedhii jara lammanii ta'uu danda'a. Lallatu namni wal mo'achuudha waan barbaade waliin jechuu danda'a. Garuu wanta nu badde keessaa nu kun akkam ta'uu qabna uummatumtii jara kana dhaggeeffatee obbo Taayyee Dagalatoon girrisummaan sirriitti reefnaa galeena ifa manaa godhaati. Dhibbaan dhibbatte jechuudha yoo dhugaa walitti wanni kun dhaabbachuu qaba. Maaliif yoo jettan warri amma nu jala fiigaa jirru kunis warri biyya bulchaa jiru kunis warri bosona jirus ummatan dhagaanuu inni nu jennee waliin mareetaa turre reefifanaa gala. Digalee maaliif yoo jettan yeroo ummanni itti obboleewwan keenya wal beekna beektu gaafa Jawaar mana hidhaatii bahu Jawaariin nu bakki nu itti eegganne kan biraa bakki ni dhaabbatee nu dhufe kan biraati. Dhibbaa dhibba wal beekne jechuudha waliin kijibnu. Isinii galee lammaffaa ummanni Itoophiyaa kun jedhu namtichi biyya bulchaa jiru kun Maammeeduu dubbee jiru. Miimooriin jedha inni jedhe sirrii ta'e natti mul'ate ana adda. Sirrii ta'e jechuudha. Sigale? Shorti memorii. Shorti memorii sun haddanaa deebi'e. Maaliif hinaan jedhe Jawaariin hin jaallanne akkuma Maammeen itti ati duraan dhiyeessite baga dhufee baga deebi'eette gammaddeef as nan gammadaaf deebi'uusa. Garuu immoo ofis nan dhaggeeffadha. Waan namni jedhus nan dhaggeeffadha kan faallas nan dhaggeeffadhaa jedheera. Yeroo uummanni Oromoo maalii Jawaar durii barbaannaa jedheenii kadhatu jechuudha. Saatii uummanni isa barbaadetti hoo nurkaa mucucaachuu barbaade callisee ilaaluu barbaade amma taate immoo advaanteejii amma isaa dubbate fayyadamanii warri bosonaa galaa jiran maaliin isa fayyadamu mootummaan maaliin isa daldaalee agalchu waan jedhaniin isa agalchu nagaan amma barbaadame jechuudha. Dhiibbaan kun maaliif barbaachise anis gaafii natti ta'e. Isinii galee gaafii natti ta'e yeroon kun maaliif barbaachise inni jedhu sun anaafis gaafii cimaa natti ta'e. Innoo naga'eera makkaan dhufee xoorataa ba'eera namni xoorataa ba'e maaliif itti deebi'a? Yoo dhugaa dubbachuu ta'e. Naan liqinfamne baay'een jaalladhaan wallaahi baay'een jaalladhaan yan Jawaariin garuu naan liqinfamne bakka walumaa galatti. Poolitikaan akkasii soba taate siluma beeknaa gabaa ofii kaafachuu akka taate hubanneerraa garuu immoo maaliif barbaachise? Amma ta'e nagoomaaf cinqamamaa jira nagooma barbaanna jedhamaa jira maaliif barbaachise? Eenyutu bulchinaan eenyu innis dhufuun ta'u bar biyyattiidha jechuudha maala kanaan isinii galee. Kanaa jennaan meegamaa amantaa keenyaa deebinu dhugaa ta'e akka maammee nama jedhu. Bakka mootummaa baay'ee jala buruun hin danda'ama gaafa humna horattee jette akkuma kan jara Sooriyaa buufattee bakka buufatta bakka. Abadan amma kan natti mul'atu yookiin humnaan buufta malee karaa nagaadhaan hin buuftu namticha. Jawaariyyuu deebisee achirratti maal jedhe hin jiru mirchaan jedhe dhumate. Maaliif of cinqita yaa uummataa? Kitaaba sahaa bitan haa dubbisnu yoo nu fayyada irraa baranna kasana darbee waan biraa tokko hin barbaachisu hin gidee ilaalu jechuudha. Warra bosona jiru kadhannee galchuu yoo jarri galuu didan akka jarri jabaatan irratti jabeessu yeroo gaafataa yeroo isaa eeggachuu. Ana kanatti mul'atu obboleessa kiyya. Kana Sigale? Ana kana natti mul'ate. Kana booda nan qabsoo nama karaa nagaadhaan akkas durii sanatti hin deemne noo. Natti hin fakkaatu. Hidhannoodhaan alatti hin dhufa wanni kun jettanii yoo eeddan ana natti hin mul'atu jechuudha. An dhimma kan jara lammanii keessa hin galu. Garuu nu shoortii miimoorii taaneera. Kana dhibbatti amannee walirraa fudhachuu danda'u qaba. Kanuma jedhachuu barbaadatanii maamme kan biraa bana kee irratti asirratti eenyu jechuun hin barbaadu. Dhugaan jirtu kana shoortii miimoorummaa keessaniif akkaataan itti girrisaa jiru sirrii miti. Sirrii miti dhibbatti sirrii miti.
Jira gandummaa fakkeeffamee Girrisni ilaali dhaggeeffadhu fu'ee girrisni amma sirraa waccitu kuni jechuudha. Wallaahi summa wallaahi in afuufti hin xeendi beettee wacni si akka simbira qilxuu ganama irratti waccitu guyyaa lama yookaan guyyaa sadii afuufti hundi si yanarraa kaasee hin xeendi callistee akkamitti dhaggeeffadhu koo dhaggeeffadhu. Dhugumatti osoo jechuudha girrisni kun bu'aa buufti ta'ee Jawaar yeroo inni waggaa lama qilintoo taa'ee jedhu jechuudha. Oromoo miti Amaarri jechuudha. Jawaar handi kana sirbeet kaasara Itoophiyaa kaaddara Itoophiyaa mitbala agarti farsaalle jetti beete jarru Oromoo miti. Asirra taa'ee dhagee firii Jawaar maaf eeyyishii jiha beebe maaf eeyyishii haadha kun bas. Tarsiimoo wayii qabaattee hoggansa qabaattee adeemsa bilchina qabu yoo deemtu ta'ee jedhee asirraa nama wayii arrabsitee xiqqeessitee wanti dhufu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Oduudha jechuudha sii galee. Gabayaa akkasii keessa nus zambeelii qabannee deemnee chirchaaroo jechuudha wala burtukaanii, muuzii, dinnicha, qaaraa hunda bitanneerra. Maaf ayyii faayidaa waxii ta'uu hin dandeenye. Minim nagar. Silazii waa wal sodaachifnu qabnu waa wal goyoomsinu qabnu jechuudha. Faakti addatti walitti himuu danda'uu qabna jechuudha. Sini galee akkasi. Itti fufi Abdurazak. Isaaqee wal argina bal'inaan asitti kanaan gabaabsina. What? Game bareeda taphattee በጣም ደስ የሚል በማል አላውሰን ዑመርቶን ያጎራስከስ ነጋማ ማሜ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ዌልካም ወየ ኢሳቆ ወሊት ቀቤሲን ጥቆን ዱበዳ ኢሳቀ ዱበቱ ኖ ኢሳቀ erga silaati dubbataa jira inni dhiisi aktivistiidha jarri qomaa xiinxala siyaasa waan ta'eef waadii fa'uudhaan dhaqanii jarri tiimii qabu haa dubbatan jarri. Okay. Nundi waan dubbannu dhabnetti miti beekaa gaggabaabsaa jirra. Ijoo Waad koy. Ayyee. Ani wantin dubbachuu barbaadu tokkoffaa ilmaan Oromoo xiqqaatu miliyoona 57 gaa'edhamee sanaa olis jedhamee yaalamanatti fakkaataa sintu beeka. Barataan isaaluma sanaan akka biyyattiitti barataa olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Akka siyaasaatti tokko ta'anii yookiin siyaasa dhugaa sabaaf ta'e kana fudhatanii dhufuu hadhabani malee warri hayyoonni siyaasaa yedduu jiran. An kanin dubbachuu barbaadu warri amma akka gandaatti waaqeequufi akka gandaatti waa jaala yaatanu dhaabbadhaati waa wal bira qabaati yaada. Jawaari dhugaadha. Qeerroo kakaasee jira dammaqsee jira wanni nuyi morminu hin jiru. Jawaar ayyuudha wanni mormine hin jiru. Abiyyuudha ayyuutii jennee ragaa baanaa wanni nu kijibnu hin jiru. Abiyyeessaa dhufee akkamitti mul'ate sila maaloo lammaa ta'uu qaba maali jedhee wanti ka'u hin jira moo hin jira. Abiyyi akkamitti achi gahee maalitti jara caaleef wanni biraan jiru jara muree wanti sittimu Abiyyiin hidhuudhaafis ajjeesuudhaafis wanni irratti wayyaaneen kaayyoo guddaa karoora guddaa baafattee adeemaa turteef akka inni bakka sana hin geenye karaatti dhaabuu barbaadanii turanii akka carraa ta'ee dandeettii isaa waliinis ta'ee dhaqee achi gaheera. Achi gahuu isaa dadhabbina moo dandeettiidha moo waan jedhu dhoksaa hin qabu. Kanaaf kanarratti kana siniikaa Jawaar badii qaba moo hin qabu. Namni akka Hamzaa moo eenyu ka amma asirraa bu'e kun Hamzaa kan jedhamu nama barateen akka na fakkaata gwaaddenyaa keeti maamma yeroo bakka hedduutti wal argitu tokkoffaa innis ofii isaatiif nama barate na fakkaata namni hedduun namni barate hin jira. Namni baratte kun waan namni ati hayyu jetteetuma jala fiiddu kun waan inni dubbatu wanni inni dubbate ergaa maalii of keessaa qabaa dura dhaabbadhuuti ilaalii ka'eeti nama kooti nan deeggaramoo hin deeggarumoo nan qeeqamoo hin qeequ jedhi dhaabbadhu dubbadhu. Kana hiikuu yoo hin dandeenye kana xiinxaluu yoo hin dandeenye Jawaariinuu gooteettee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Gootummaa isaa maal irratti argitere waan inni dubbate tokko eega. Dubbiin sun maal qabdii adda baafachuu hin dandeenye dhiisii dhaabbadhu. Jawaar eebba kitaabaatiif dhufe maaliif dhufe
waan inni fidee dhufe viidiyoo waraabamtee hadda amma gaggadhiifamaa jirtu maalii wal qabatti dhaabbattee ilaaluu yoo dadhabde ofii keetii ati nama barate osoo hin taane nama wallaalaa guddaa tokkodha dhaabbadhu. Yeroo itti fayyadamee dhufeera yeroo itti fayyadamee maalitti fayyadamee dhufe yeroo inni itti fayyadamee dhufe yeroo jarri humna godhatteetti warri faannoo jedhamtu humna godhatteetti adeemsi jaraa akkamii jarri ummanni Oromoo akkamitti jira dubbii jedhu ilaallatee dhufeetu cobul jedhe Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad gaafanni Facebook barreessuu eegale qabnee jala jirra. Alas irraa qabnee jala jirra. Maalitti fayyadama akkamitti deemaa nutu beekaa dhaabbadha wanni isin beektan hin jirtu. Warri kaleessa dhufteetuma Jawaar jechuu argitee irraa sirbitu hin jiru. Abiyyi badii qabaa hin qabu hin jenne nuti. Abiyyi bulchiinsa biyya keessa dogoggorri jira hin jiru hin jenne. Jira dogoggora gurguddaa. Dogoggorri sun maalitti uumamte maaltu uume waan argaa jirtan. Abiyyi kanarraa jibbaan jiruuf bulchiinsa Oromoo irra jibbaan jiru haga godina haga gandaa seenteetu barreessee jira namni Tamkiin jedhamu. Federaala keessa taa'ee barreesse. Dubbii deemaa jirtu. Haga achii keessatti neetworking bal'ifamtee adeemaa jirti. Yeroo kana keessa Jawaar Muhammad dhufee maal godhe? Maali? Biyya sabhaammattu Oromiyaa sabhaammattu biyya sabhaammattuun ijaara. Abiyyi sab diigaa ijaaraan jiru. Wanni isin qeeqaa turtani. Warri jaarmiyaa nuti hayyoota Oromoo jetta wanni isin qeeqaa turtan namichi kun sabaaf sablammummaa faarsa kana ture. Har'a gaafa Jawaar dhufee dubbatu waan jedhamaa ture gabbaaftee ilaaluu dhiifteetu Jawaar akkana jedhe. Haati Jawaar akka Muhammad kaasee mootummaan nugusiin akkamitti biyya bulchaa federaalizimiin akkamitti biyya bulchaa adda baaftee sii beetti. Kana fayyadanii asirratti bocolaqi gochuun warra jaamaan jala yaa'u kan kakaasuudha waan dhufame waan inni dubbate dura gadi qabaati ilaala. Namni Kiristiyaan Taaddaleetii fi namtichi Haftaamuu maal jedhamu dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqanii operaasiyoonii ta'anii eega qalamanii ka'anii gara mana hidhaa deebi'anii mootummaan namni dhukkubsatee haga qalamuu ka'ee qalma dhaqee qalatee akka inni yaalamu godhu Itoophiyaa keessatti argiteetu beekta. Hin jiru waan hin taane kana maal godhe? Saba warra kana warra Oromiyaa wanni Oromoo jedhamu Maadagaskaarii galuu qaba. Kan jarri hojjetaa jiran Abiyyi kan dhufe mootummaa Oromummaa ijaaruufi jedhaniitu Finfinnee keessa teessee kafaannoo hidhachiifteedha warri kun. Kan inni gad lakkifamu jedhe. Isin warri deeggaraadha nuti jettanu iddoo kanatti maaf Jawaariin hin qabne. Jawaar kanatti isin beennu dhaabbadhu. Maal jechuudha kun jettanii